Mana namaa keessa gaafa hojjetanii gizee tokko wadaaja, gizee tokko xalaata ta'u, gizee tokko jaalatamaa, gizee tokko jibbamaa ta'u. Yoo waan gaarii gooteef si jaalatu, yoo waa dogongorte si jibbu. Nama kamuu yoo ta'e manni namaa namaaf hin malu jechuudha. Har'a waan baay'ee garaa na nyaatee fi qalbii na cabse tokkoon arge. Maaliif jennaani biyya ormaa nama kamiifuu hin madaaltu. Yoo namaa taate biyyaa hin baane biyyuma ofii keessatti rakkatanii jiraatu ture. Maal godhure jireenyi biyya lafaatuni olii gadi nama joorsiti. Akka waan biyya caallee jiraannutti jechuudha. Yeroo tokko jara biratti waan isaanii keessa gaafa gallu namni isaanii kuyyoo nu jaalate kun nu jibba. Kuyyoo nu jibbe kun nu jaalata. Kun immoo nuuf miidhaadha. Carraan ilma namaa kuni gizee tokko nama gaddisiisa. Numaan dabalatee siniin dabalatee biyya ormaa hojjechuun kuni baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi biyya ormaa hamtuudha. Baay'istees badduudha. Mee waan tokkoon sinii dubbisaa obsumaan na dhaggeeffadhaa. Araba nama harkaa nyaattee nama nyaattu jedha jalqabni isaa jechuudha. Taatee gaddisiisaa hiriyyaa kiyya yookaan obboleessa koo Umar Kaaha Huseen guyyaa 15 har'aa arabaan irra gahee Umar nama kaayyoo guddaa fi karoora cimaa qabu sagantaa jireenyaa itti ooftuun baasuun qormaata kamiifuu harka osoo laannee obsaan keessa darbuudha. Miidhaan isarra gahee baay'ee gaddisiisaa waan qalbii nama cabsu. Maatii arabaa inni bira hojjetu keessaa namni tokko waraanname. Eenyu waraanname? Umartu waraanname jechuudha. Bakka inni hojjetu kana maatii nama 3 jira. Haadhaa fi ilma 2. Abbaan lubbuun hin jiru. Ilmaan kana keessaa kan guddaa suusii yookaan araadaa baay'ee qaba. Kan xiqqaa hojii mootummaa cimaa qaba ture. Inni guddaa kaasuusii qabu kanatu waraane. Sababa qabeenya warraatiif gurbaa suusii qabu kun hin hojjetu. Maatiin waliif hin galu. Sababa araadaa isaatiif haadhaa fi mucaa xiqqoon hin jaalatan. Hojii dhuunfaa waan qabneef qabeenya warraa dhoksaan fuudhee gurguratee ittiin aarsaa ittiin dhugaa. Bakka Umar hojjetu kanaa fudhata. Haadhaa fi mucaan Umariin yoo inni achi waa fudhate nutti himii jedhanii amaanan itti dhaammatan. Umar kanumaaf yeroo namichi kun dhufee waa fudhatu haadhatti hima. Haadhaa fi ilmi poolisii qabsiiftee yookaan sodaachisan. Qabeenya harkaa baasanii yeroo inni hatu Umar hin hima. Haaluma kanaan qabeenya harkatti qabaman. Haadhaa fi ilmi kun Umar baay'ee jaalatan. Namichi Umar itti dubbatu malee aadaa baay'ee aarra ture. Isa bira dhufa. Isarraa nyaatee dhuga. Halkan guyyaa Umar bira dhufa. Halkaniif guyyaas Umar bira dhufa. Ganama nyaata Umar irraa nyaatee halkan itti deebi'ee waraane. Halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 yookaan 11 akkuma nama yeroo kaanii waa fudhatu barbaadu fakkaatee balbala itti dhahee hirriba kaasee wayita mucaan balbala banuu osoo homaa itti hin dubbatiin dukkanaan albee itti waraanee fiigaa tare. Kasilaa lubbuun baatu obboleessi keenya singil axuuxuu biraa waan jiruuf maatii bilbilee maatii poolisii himee poolisiin ambulaasii qabatee dhaqee fudhatee ambulaasicha gaafamee gara guyyaa 10 erga wal'aanameen booda alhamdulillah waaheen ammas harkuma mootummaa jira. Akka obboleessi naaf himetti namichi isa waraanee qabamee hidhaa waggaa 5 itti murteeffamee mootummaan Saa'udii
haa galatoomuu baasii tokko malee halkan guyyaa nuuf yaalchisaa ture yoo xiqqaate baasii birrii miliyoona 1.5 ol tahuu nurraa hambisee mootummaan seeraa ofiitti nama kennee to'ata. Garuu hawaasa nuti dhiisuun silaa biyya kana jiraachuu hin danda'amu tunis galata taati. Egaa hordoftoota kiyyaa bakka inni dogongoraa barreeffamaa irratti dhiifama naa godhaadha dubbisa irratti jechuudha. Wanti kun baay'ee nama gaddisiisa, baay'ees namatti dhagahama. Taateen ijoollee keenya biyya ormaa irratti jirudha. Wanti kun maaliif akkamitti akka kana ta'e kaayi warroonni isinii galee warroonni isiniif hin galleef immoo anuu isiniif hin ibsa. Obboleessi keenya Umar kan jedhamu Arabdoota bira hojjeta jechuudha. Umar Arabdoota bira osoo hojjetu Arabdoonni inni bira hojjetu isaan nama sadiidha. Nama sadii kana keessaa ilma lamaa fi haadhatu jira jechuudha. Isaan keessaa ilmi hangafaa baay'ee suusii jaalataa, suusii xuuxaa hin aarsaa hin dhugaa jechuudha. Biyya kanatti immoo suusiin jiru ni beektu, suusii goggogaa tokko jira jechuudha. Inna isa aarsaa jechuudha. Inni xiqqaan immoo hojii mootummaa qabaa, suusirraallee bilisaadha, baay'ee hojjeta jechuudha. Haa ta'utii garuu inni suusii qabu kuni maal godhaa, hojii hin qabu, waa tokko hin qabu, qabeenya dhossee gurgureetii isa suusii kanaan aarsaa jechuudha. Erga suusii kanaan aarseen boodatti immooyyuu qabeenyi akka hin banne akka hin barbadoofne ilmi xiqqaa fi haati Umar namicha isa mucaa Umar isaan bira hojjetu kanatti amaanaa kennatanii jechuudha. Haa ta'u garuu maal godhe inni suusii qabu kuni gaafa suusiin isaa mataa kuree wanta suusiidhaan dhugusan gaafa dhabu galgala dhufeetoo mucaa kana waraanee jechuudha. Inni jaalatee osoo hin taane sababii suusiisaniif suusiin badaadha. Nama kamiifuu badaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani yeroon jalqaba tokkodhe biyya Arabaa kana dhufee mana Arabaa hojjedhe maafan mana san gadhiise jaartiin ani biratti galee ijoollee shamarranii 6 fi ijoollee dhiiraa 3 qabdi. Isaan keessa ijoolleen dhiiraa 2 fuudhanii bultii qabu. Inni tokko garuu hin fuune jechuudha. Inni hin fuune suni baay'ee suusii dhugaa, hin xuuxaa, hin aarsaa kan godha. Wanti yaadadhu keessa guyyaa sanii maaltu nu mudate guyyaa Ramadaana wajjin jedhu ayyaana jechuudha. Ayyaana Ramadaanaati, ayyaana Eidal Faxiriiti. Namni uffatee keessummoonni dhufa jechuudha. Waan mana jaarti jiruuf nutti dhufu malee nurraa hin deemani jechuudha. Anis akka nama kamittuu obboroodhaan ka'ee mana aarsee wanta hunda qulleessee buna daffisee waa hunda godhee uffata nuu bitames uffannee keessummoonni nam'anii manni guute jechuudha. Inni suusii barate suni har'is ayyaana jedheen obsinee suusii isaatiin sakkaree machaa'ee dhufee obboleechi inni kun immoo akkamitti dhufee rabbashee akkam kana goota nama keessatti naqaanichite jedhee waan saalfachiisee jiru bakka qadaan taa'etti maal godhee bakka sajjeeseen du'a. Silaa seerri biyya kanaa akka nama ajjeesan hin beektu mire sajjeesee baqqaanis nan du'a hagan taa'ee si argu jalqaba sajjeeseen osoo sin ajjeesin du'uu hin qabu sajjeesee tanan anis nan du'a jedhee wanni itti fudhate jechuudha. Isa cuubee akka carraatitti immoo albee guddaan fooniin muraa jiru lafa jira fuudhee kan garaasaa keessa waraanee keessa dabarsu haati fuuldura dhaabbattee anuma waraanaa jettee inni kun dafee harkasaa gara waaqatitti ol qabee jechuudha. Sababa saniin akka hin taanetti albee isaan gafaarraa fuudhanii kaan immoo baasanii karratti qollofanii jechuudha. Isa kana nan yaadadha. Inni itti biraammoo kasuusii qabu kun jechuudha. Maal godha ani jaartii biran taa'a waan ta'eef haadha fi abbaan dhimamaadha. Sa'aatii ishiin raftetti faa dhufee hirribaa na kaasa jechuudha. Ishiin immoo hin ka'innaan jetti na dhoggiti. Maaliif waan biraas gochuu danda'a. Inni suusii kanaan waan dhugee jiruuf waan machaa'ee jiruuf ofiin beeku waan ta'eef jettee baay'ee bakka sodaattee faa kan rafaanatti qollofti jechuudha. Gizeen inni alaa dhufe akkatti ani gadi hin baane inni immoo akkam ishiin gadi natti hin baane baay'ee lola tureeyyuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u mana akkasii keessaallee gara biyya kootiin imalee galee hin hojjenne jechuudha. Biyya ormaatu qormaata qabdi. Biyyi kun suusiin isaan dhugan suusii inni dhugu sun waan wayititti naqeeti suusii yoo isin hin jennu
kan waan akka araqee waan akka farshoo kana isinitti fakkaatinaa jechuudha. Kan inni dhugan shiishaa sijaaraa aarsan kanatti waa naqanii aarsu qoricha naqanii aarsu jechuudha. In fida jechuudha. Isa kanaaf fideen maal godha minxaafii faa jala afaa gizee tokko faa ijoolleen fuute wanta akka karameellaa wayiitis hin jiran yaa rabbi maal akka ta'e hin beeku ani. Innaa ijoollee nyaattee oolteeyyuu jechuudha. Gaafa saffaa namichis baay'ee dheekkame booddeerraani bakka mana san nan jibbee na jibbisiisee. Nan galee jechuudha gara biyya kootii galee galata waaqayyoo carraa biraas argadhe ani kana fakkaata isa yaadadhe jechuudha. Kanaafuu waaqayyoon mana akkanaa kana yoo ijoolleen jirtan yoo jiraattani rakkoo isinirra ga'uu danda'a. Sababa nama tokkootiif wanti isin hin beekne isinirra ga'uu danda'a. Adaraa keechaan hojiin mana sanii isinitti hafu malee akka keessaa galtaniin jedha. Isa dhumaarratti immoo obboleessa keenya baga rabbiin lubbuu kee hambise hunda caala waraannamuu kee osoo hin taane lubbuun hafuun kee immoo baay'ee nama gammachiisa. Lubbuun waraannamuu kee nama gaddisiisa. Lubbuun hafuun kee immoo nama gammachiisa. Ammallee abshirii rabbiin inni si uume si oolche inni si oolche si fayyisaa ammallee fixee si haa fayyisu siin jedha. Waan wajjin turtaniif galatoomadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.